fayyaa keenya eeggachuuf maal gochuu qabna? Maaltu nurraa eegamame? Fayyaa keenya sirriitti eeggachuu fi maal gochuu qabna? Gaheen keenya maali? Nam tokko addunyaa kanarratti gahee isaa erga raawwateeti Waaqayyoon kan inni gaafatu jechuudha. Fayyaa keenya eeggachuu keessatti gaheen keenya jira, gaheen Waaqayyoos jira jechuudha. Kanaaf akka namaatti nam tokkorraa kan eegamu fayyaa isaa eeggachuu fi maal gochuu qaba? Fayyaa nama tokko wantoonni murteessan baay'inaan persentii baay'een lifestyle akkaataa jireenya keenyaaf. Keessumattuu dhukkuboota daddarboo hin taane non-communicable disease amma addunyaa kanaaf mata dhukkubbii hamaa baay'ee cimaa kan ta'e dhukkuba daddarboo hin taane kan akka dhiibbaa dhiigaa, kan akka dhibee sukkaaraa, kan akka kaanserii, kan akka dhibee onnee, kan akka istrookii, kan akka dhibee kalee, kan akka dhibee tiruu. Warri kun baay'eensaa akkaataa jireenya keenyaa faana kan inni wal qabatu jechuudha. Persentii baay'eensaa hundasaa ta'uu hin taane persentii baay'eensaa. Kanaaf akkaataa jireenya keenyaa yoo sirreessine dhukkuboota kana hir'isuu ni dandeenya jechuudha. Carraa nutti dhufuu isaanii hir'isuu ni dandeenya jechuudha. Akkaataa jireenya keenyaa maal sirreessuu qabna? Dhukkuboota kan hir'isuu fi jireenya guyyaa guyyaa keessatti jiraannu akkamittiin sirreessuu dandeenya kan jedhuun isinitti himaa jechuudha. Sirriitti na caqasuu hin dagatina. Kun Dooktar Yoon Bashaanaati. Mana keessan teessanii waa'ee fayyaa keessanii, fayyaa maatii keessanii karaa isinittiin hubannoo argattanidha jechuudha. Subscribe gochuu hin dagatina. Haga dhumaattis turtanii na faana barachuu hin dagatina. Inni tokkoffaan akkaataa nyaata keenyaati. Fayyaa keenya kan miidhu yookaan immoo fayya qabeessa taanee akka nuti jireenya keenya guyyaa guyyaatti dalagannu kan nu gargaaru akkaataa nyaata keenyaati. Akkaataa nyaata keenyaa fayyaa keenya keessatti iddoo guddaa qaba. Akkaataa nyaata keenya yeroo jennu immoo nyaata har'a nyaanne bor immoo gara biraa iftaan immoo gara biraa nyaannu yookaan immoo torbee keessatti waan tokko kan nyaannu, ji'a keessatti waan tokko kan nyaannu miti. Akkaataa nyaata keenyaa kan jennu. Wantoota nuyi irra deddeebiidhaan fayyadamnu. Fakkeenya salphaan isinii kaasa akkaataa nyaata keenyaa irra. Sukkaara baay'ee kan of keessaa qaban, soogidda baay'ee kan of keessaa qaban, inni gara nyaata samsaman yookaan paagdi kan ta'an, orgaanikii kan hin taane. Inni gara biraan immoo even garaacha keenya nyaatota garaacha nutti kaasan, qibaatii baay'ee, zayitii baay'ee kan qaban, barbaree waan gubu baay'ee kan qaban. Inni gara biraan immoo bishaan gahaa hin fudhanne yoo ta'e akkaataa nyaata keenyaaf akkaataa dhugaatii keenyaati. Dhukkuboota baay'eef kan nu saaxilu jechuudha. Bishaan gahaa fudhachuu qabna. Ammas irra deebiin isiniin jedha. Bishaan gahaa fudhachuu qabna. Nyaata keenya immoo yeroo baay'ee muduraa fi kuduraa yoo fudhanne irra gaariidha. Isaan nyaata fayya qabeessa jedhamu waan ta'eef. Yeroo baay'ee, yeroo hunda miti, yeroo baay'ee isaanii yoo fudhanne gaariidha. Nyaata fayyaa keenya miidhu, nyaata fayyaa keenyatti ulfaatu hir'isuu qabna. Bishaan gahaamuu sirriitti fudhachuu qabna. Namni ga'eessi tokko guyyaatti bishaan burcuqqoo 6 haga 8 fudhachuu qaba. Bishaan. Inni gara biraani nyaata keenya yoo sirreessine inni gara biraan fayyaa keenya keessatti iddoo guddaa kan qabu maalidha? Physical exercise yookaan sochii qaamaa yookaan immoo ispoortii hojjechuu jechuudha. Ispoortii immoo ji'a tokko hojjennee ji'a tokko dhiisnaa, torbee tokko hojjennee torbee tokko dhiisna ta'uu hin taane regular exercise. Yoo xiqqaate torbee keessatti daqiiqaa 150. Kana jechuun torbee keessatti guyyaa 3 daqiiqaa 50 yookiin immoo torbee keessatti guyyaa 5 daqiiqaa 30 hojjechuu dandeenya. Yoo dandeenya hamma dandeenyu exercise gochuu. Even yeroo hin qabnu yoo ta'e gochuu. Amma akka qibxatis ta'ee namoonni baay'ee maal godhu even distaansii xiqqoo ishillee makiinaa konkolaataa waan qabaniif
konkolaataatiin deemu. Lukaan hin deemanii yeroo tokko tokko konkolaataamti mana fincaanii yookaan immoo reestruumillee itoo isaan geesse jaallatu namoonni tokko tokko lukaan woog gochuu siruma exersaayisii gochuun barbaada. Even haga lukaan deemuu dadhabaniitti illee jechuudha. Yaangi ta'anii homaa rakkina toon qabaatiin waan tokkoof jechuun hin deemanii jechuudha. Even deemuullee hin danda'an lukaan deemuu jechuudha. Kun baay'ee daanjiresidha. Fiizikaal inaktiivitiin baay'ee daanjiresidha. Borcii nutti fidaa. Borciin sun lipiid meetaaboliizimii baay'ee jeeqaa. Kolesteroolii nutti fidaa. Bor immoo dhibee onnee nutti fidaa. Dhibee sukkaaraa nu saaxilaa. Dhibee dhiibbaa dhiigaaf nu saaxilaa. Kanaaf wanta nuyi guyyaa guyyaatti goonu dhibee hedduuf dhukkuba hedduuf nu saaxiluu danda'a. Keessumattuu namoonni exersaayisiin goone akkuma mana hojiirra baataniin konkolaataa qabattanii akkuma mana hojiirra baatanii baasiis qabattanii yookaan sarvisii qabattanii mana galtanii raftanii ganama mukaatanii lafa hojii deemtanii dhiisaa isin jedheeran karaa kun sochii qaamaa gochuu qabdu. Reegulaar exersaayisii gochuu qabdu. Dhukkuboonni baay'een amma biyya keenya keessatti baay'ee hammaachaa jiran kan akka dhiibbaa dhiigaa, dhibeen sukkaaraa, dhibeen onnee, dhibeen kalee baay'ee baay'achaa kan jiru yeroo isaatti tiriit gochuu dhabuu fi inni gara biraan immoo sochii qaamaa gochuu dhiisuu fi akkaataa nyaata keenyaa sirreessuu dhabuudhaanidha. Namoonni baay'een haga istirookiitti kan isaan du'aa jiran jechuudha. Istirookiitiin kan isaan du'aa jiran. Kanaaf sochii qaamaa gochuun dhukkuba hedduuf baay'ee faayidaa qaba. Dhiibbaa dhiigaaf qofa otoo hin taane, sukkaara qofaaf otoo hin taane, kalee qofaaf otoo hin taane, istirookii hir'isuuf yookaan dhibee onnee hir'isuuf qofa otoo hin taane dhibee hedduuf. Even immuniitii keenya sochii qaamaa gochuun immuniitii keenya ni dabala. Kana jechuun dandeettii qaamni keenyi dhukkuba ittisuu isaa ni dabala. Sochii qaamaa gochuun ispoortii hojjechuun. Inni gara biraan dipireeshinii, istireesiin hir'isaa, rilaaks akka goonu nu gargaara. Kanaaf meentaal heelziif illee baay'ee gaariidha jechuudha. Sochii qaamaa gochuun. Inni gara biraan enerjii illee nuuf kenna jechuudha. Waan salphaa tokkoon hin dadhabnu. Ganama exersaayisii goonee yookaan sochii qaamaa goonee ispoortii hojjennee gaafa hojii hojjennu haala salphaatiin hin dadhabnu. Enerjii nuuf kenna. Baay'ee aktiivii akka taanu nu gargaara. Baay'ee jabaa akka taanu nu gargaara. Dafnee hin dadhabnu, hojjennee hin dadhabnu dafnee. Kanaaf sochii qaamaa gochuun dhukkuba hir'isuu qofa otoo hin taane hojii keenya irratti illee piroodaaktiivii akka taanu, konfiidensii akka qabaannuuf baay'ee nu gargaaraa jechuudha. Kanaaf isa tokkoffaa irratti akkaataa nyaata keenya sirreessuu qabna. Isa lammaffaa irratti immoo maal gochuu qabna? Sochii qaamaa gochuu qabna jechuudha. Inni sadaffaan akkaataa hirriba keenya sirreeffachuu qabna. Hirribni keenya jeeqamaadha taanaan maal nutti fida? Istireesii nutti fiduu danda'a. Dipireeshinii nutti fiduu danda'a. Kanaaf akkaataa inni sadaffaan akkaataa hirriba keenya sirreeffachuu qabna. Jeeqamuu hirribaa qabdu taanaan namoonni jeeqamuu hirribaa qabdanii viidiyoo isiniif hojjedheera yuutuubii kanarraa ilaaluu dandeessu jechuudha. Jeeqamuu hirribaa fi furmaata isaa. Hirribni keenya baay'ee jeeqamaadha taanaan nam tokko hojii isaa seeraan dalaguu hin danda'u. Mataa dhukkubbiitu jira, dadhabbiitu jira. Kanaaf maal gochuu qabna? Fayyaa keenya sirriitti eeggachuuf sa'aatii hirriba keenyaas eeguu qabna. Hirriba keenyas sirreessuu qabna jechuudha. Hirriba ga'aa rafuu qabna. Nam tokko guyyaa keessatti sa'aatii 8, sa'aatii 6-8 rafuu qaba. Boqachuu qaba. Kanaaf sa'aatii hirriba keenya adjesti goonee sirreeffannee boqachuu rafuu qabnaa jechuudha. Hirribni keenya akka hin jeeqamneef sa'aatii hirriba keenya koonistaantii gochuu. Sa'aatii 4 halkan rafna taanaan yeroo hundumaa sa'aatii 4 rafuu. Wiikeendii isaa ta'u, working day isaa ta'u. Gaafa hojii isaa ta'u, gaafa hojiin hin jirre isaa ta'u. Sa'aatii 4 rafna taanaan sa'aatii 4. Sa'aatii 5 rafna taanaan sa'aatii 5. Kanaaf sa'aatii hirriba keenya koonistaantii gochuu qabna. Inni gara biraan elektirooniksii hirriba sa'aatii hirriba keenyaa dura fayyadamuu hin qabnu. Yeroo rafuuf jennu moobaayilii tuttuquun,
taabileetii tuttuquun, kompiitara tuttuquun, wantoota aayidaa keenya baay'ee jeeqan gochuun gaarii miti jechuudha. Yoo dandeenye kutaa ciisicha keenyatti wanta akkasii gochuu dhiisu. Kutaa ciisicha keenya rafuu qofaaf deemu. Laayitii keenya balleessinee rafuu. Akkasa boqachuu. Kanaaf akkaataa hirriba keenyaallee sirreeffachuu qabna jechuudha. Fayyaa keenya sirriitti eeggachuuf inni sadaffaa. Inni arfaffaanii araada yoo qaban, araada tokko tokko. Fakkeenyaaf araada alkoolii yoo qaban, alkooliin diina tiruuti. Tiruu keenya baay'ee miidha. Tiruu qofa miti garaacha keenya ni miidhaa. Dhiibbaa dhiigaa keenya ol kaasaa, dhibee sukkaaraa keenya ol kaasaa. Inni immoo dhibee kalee nutti fiduu danda'a, dhibee onnee nutti fiduu danda'a, dhibee istirookii nutti fiduu danda'a. Baay'ee wal qabatu jechuudha warri kun. Kanaaf alkoolii fayyadamu taanaan alkoolii dhiisuu qabna. Inxuuna taanaan yookaan tamboo aarsina taanaan tamboo aarsuu dhiisuu qabna. Qorichoota tokko tokko illee gaarii ta'an kan akka piteedinii, kan akka kookeenii fa'aa fayyadamna taanaan isaaniinis dhiisu. Keenya sirriitti eeggachuuf araada kamirraa bilisa ta'uu qabu. Yoo araada keessa jiraattan isas dhiisuu qabdu jechuudha. Inni gara biraanii qoricha. Qoricha nuti zim jennee akka karameellaatti faarmaasii irraa binnee dhukkubbii fudhannu, antiipeenii fudhannu isaanis kalee keenya miidhuu danda'u. Dhiibbaa dhiigaa keenya ol kaasuu danda'u. Sukkaara keenya ol kaasuu danda'u. Tiruu keenya miidhuu danda'u. Kanaaf qoricha kamiyyuu of eeggannootiin fudhachuu qabna jechuudha. Amma nuyi qoricha nuti antiipeenii yookaan dhukkubbii fudhannu kan akka daayikilofeenaakii, kan akka ayipoopirufeenii, kan akka meelooግዚkamii, kan akka parastaamoolii faayyuu ajaja ogeessaan ala fudhachuu hin qabnu. Yeroo dheeraaf irra deddeebiidhaan yoo fudhanne warri kun tiruu keenya, kalee keenya, onnee keenya miidhuu danda'u. Namoonni tokko tokko masilii yookaan immoo maashaa dabaluuf jedhanii, daallee dabaluuf jedhanii shamarroonni immoo yeroo isaan istiroidii kan akka piriidinsoloonii fa'aa fayyadaman jira jechuudha. Inni kun fayyaa keenyaaf baay'ee balaafamaa waan ta'eef of eeggannoon qoricha fudhachuu qabna jechuudha. Qoricha callisnee fudhachuu hin qabnu. Qorichi tokko yoo dhukkubbii nurraa balleessa ta'e karaa biraa immoo saayid effektii biraa kalee keenyaan, onnee keenyaan, tiruu keenyaan miidhuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf warri qoricha akka karameellaatti callistanii faarmaasii irraa bittanii fayyadamtan waa isiniin jedheera dhiisaa. Of eeggannoo godhaa. Qoricha yeroo fudhattan qoricha akkuma maqaa isaa qoricha waan ta'eef. Inni gara biraan maa inni dhiphina hamaa yoo qabaanne. Dhiphina hamaa yoo qabaanne dhiphina sana dhiisuu qabna. Karaa dhiphina sana keessaa baanu barbaaduu qabna. Rilaaksii gochuu qabna. Dhiphinni kun booda sammuu keenya miidhuu ni danda'a jechuudha. Saayikootii kun gochuu danda'a. Nu maraachuu danda'a. Kanaafiyyuu dhiphina hamaa keessaa of baasuu qabna. Dhiphinni hamaa yoo nutti dhufuuf jedhee karaatti keessaa baanu filachuu qabna. Utoo dhiphinni sun nutti hammaatiin hakiima keenya mariisuu qabna. Ogeessa fayyaa mariisuu qabna. Saayikaatiristii mariisuu qabna jechuudha. Dhiphinni keenya erga nutti hammaate gaariin ta'u jechuudha. Yeroo dhiphina hamaa keessa gallu ofii keenya rilaaksii goonee, fiizikaal eksersaayisii goonee, waan tokko tokko sirreessinee yoo dhiphinni sun nu dhiisuu didee hakiima yookaan ogeessa fayyaa mariisuutiin dhiphina sana yerootiin kontirool gochuu qabna jechuudha. Maaliif meentaal diiziizii nutti fiduu danda'a. Meentaal illnessi nutti fiduu danda'a. Saayikoosis maraatummaa nutti fiduu danda'a jechuudha. Kanaaf yerootiin tiriit gochuu qabna jechuudha wanta akkasii. Har'a maal waliin ilaallee fayyaa keenyaaf wantoota baay'ee barbaachisaa ta'an wantoota nuti gochuu qabnu. Wantoota nuyi mana keessatti jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti gochuu qabnu maalidha kan jedhu waliin ilaalle jechuudha. Isa tokkoffaa akkaataa nyaata keenyaa sirreessuu qabnaa jenna. Lammaffaan sochii qaamaa gochuu qabnaa jenna. Sadaffaan akkaataa hirriba keenyaa sirreessuu qabnaa jenna. Arfaffaan araada yoo qabaanne araada xuuxuu, araada alkoolii dhuguu fi araada qoricha biraa fayyadamuu yoo qabaanne araada sana dhiisuu qabnaa jenna. Inni gara biraan qoricha ajaja ogeessaan ala fayyadamuu haa dhiisnuu jenna. Inni jaaffaan dhiphina hamaa yoo qabaanne dhiphina hamaa sana yerootiin kontirool haa goonuu jennee wantoota kana wajjin hin ilaalle. Wantoonni kun baay'ee isin fayyadu jireenya keessan keessatti jechuudha. Dhukkuboota baay'ee hir'isuuf ni gargaaru. Keessumattuu dhukkuboota baay'ee hammaatan addunyaa irratti kan akka dhiibbaa dhiigaa, dhibee kolestiroolii, dhibee sukkaaraa, dhibee onnee, dhibee kalee, dhibee tiruu, dhibee kaanserii, dhibee istirookii wantoota kana hir'isuuf baay'ee barbaachisu jechuudha.
waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Yoo jaallattan sheer gochuu hin dagatinaa. Gaaffii yoo qabaattan koomentii naaf kaa'aa. Subscribe gochuu hin dagatinaa. Galatooma.